Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii nageenyi keenya waaraa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu jecha egaa qophii yeroo adda addaatti keessummoota adda addaa waliin isin faana turtii gochaa turre. Qophiin dungoo dubbii har'allee itti fufeeti kan jiru. Qophiin dungoo dubbii yeroo darbe keessa karaaleewwan adda addaatiin isin biraan gahaa kan turre. Har'a immoo keessummaa tokko beellamadhee biroo keessummaa kanaatitti kan argamu. Qophiin dungoo karaa JMN hojjetame gara foddaa Prime Mediaatiin kan isin bira ga'u ta'a. Qophii har'aa kanaan hoogganaa liigii ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa obbo Biraanuu Baqqalaa Margaa waliin turtii kan goonu ta'a. Haga xumuricha qophii keenyatti nu faana bu'aa kan isiniin jedhu ani Rabbiraa Leenjisaati. Haye obbo Biree yeroo keessan irraa fudhattanii qophii dungoo dubbii keenya irratti affeeramtanii keessummaa taatanii biroo keessanitti waan eegdaniif ulfaadha. Silas ulfaadha mana gaamisa. Haye mee biiroon keessan biiroo liigii ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaati. Achirrattis isin hoogganaa taataniiti kan isin hojjechaa turtanii fi hojjechaa jirtanii. Dhaabbanni kun mee barkam keessa dhaabbatee haga ammaatitti immoo sochiileewwan inni haga ammaa dhaabbate keessatti sochiileewwan addaa keessattuu dhimmoota dargaggootaatiin kan wal qabatan haga ammaa taasise waan muraasa nu kaasa. Liigiin ergama badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota kan hundeeffame bara 2011 hagayya keessa hagayya 11 kan hundeeffame. Kan hundeeffamu labsiidhaan labsii 11 muraa 20 kan hundeeffame keeyyata 57 jechuudha. Kaayyoon isaa mooyyuu dargaggoonni keenya dinagdeen akka fayyadamaa ta'an hojjechuudha. Fakkeenyaaf siyaasni dinagdeedhaan deeggaramuu qaba kan jedhu irratti kan hundaa'udha. Lammaffaa ijaarsa nageenyaa biyya keenya keessatti akka hundaa'u hojamu peace building jedhamu. Hojii tola ooltummaa afuraffaan arangaadee ashaaraa liggaasee bakka ga'uudhaaf humaan tiraafikiin yookaan immoo daddabarsa namoota akka biyya alaatti galaana nyaatamu balaasa kan advokeetii godhudha liigiin keenya. Kanaaf kan kana fakkaatudha kaayyoon keenya jechuudha. Kaayyoon liigii kana. Biiroon keessan yookiin dhaabbanni liigii keessanii yeroo adda addaatti keessattuu waqtiileewwan gannaa ashaara magariisadhaan wal qabatee yeroo baay'ee biqiltuu dhaabuudhaan kan beekamtan. Baroota darban keessaa yeroo adda addaatti biqiltuu dhaabate kan isin turtanii haga ammaatitti biqiltuulee hagamitti tilmaaman kan isin dhaabdan. Biqiltuuleewwan dhaabdan kana keessaa immoo hagamtu qabatee hagamtu kunuunfamaa jira. Yoo kunuunfamee jiraate immoo dhibbeentaa hagamitti qabatee jiru. Baay'ee gaariidha. Liigiin keenya erga hundeeffamee akkuma jette kaayyoon inni tokkoffaa arangaadee ashaaraa bakka ga'uu fi yookaan akka wal'atuu fi ashaara magariisaa kun akka wal'atuuf hanga ammaatti dhugaa dubbachuudhaaf riippoortiidhaan kan jiru qabatamaan kan jiru viidiyoodhaan kan jiru miidiyaan kan waraabee jiru kan beekamu gara biqiltoota miliyoona 30 dhaabne jechuudha. Keessawuu magaalaa Finfinnee godinaalee adda Oromiyaa magaalaawwan Shaggar keessatti biqiltoota guddaa dhaabne irra jechuudha. Magaalaa biyya kana keessatti. Hanga dhaabbate miliyoona 30 jechuudha. Gaafa keetiraan. Biqiltoonni dhaabbate kun immoo hagam kunuunsaa ture? Waa'ee kunuunsa biqiltootaa ilaalchisee inni immoo gaafii tokko kutaa magaalaa Finfinnee arangaadee ashaaraa badhaasa argannee irra kunuunsuudhaan lattafamee jira kanatti booda fudhachuu dandeessu viidiyoo saayii yookaan immoo fakkii saayii yookiin suura saayii ganama kaa'anii dargaggoonni keenya bishaan obaasu magaalaa Finfinnee keessatti. Amma misooma koriidarii irratti mootummaan uummata obaasee jira. Isaan dura garuu ganama kaa'anii dargaggoonni biqiltoota bishaan obaasu jechuudha konkolaataadhaan. Suuraan illee inni jira inni kun. Viidiyoodhaan. Dhibbeentaa hagamiin ta'a biqiltoonni qabate? Dhibbeentaa hagamiin ta'a biqiltoonni qabate? Dhibbeentaan beeku yoo xiqqaate dhibbeentaa 65 qabachuu danda'a. Dhibbeentaan inni kun immoo maaliif hin qabanne gaafii biraatiin. Fakkeenyaaf misoomni koriidarii kun amma yoo wanti jedhamu biqiltoota dhaabbatanillee kan kaantu jira. Kan turantu jira. Kanaafuu gara parsantii 65 qabate kan jedhan tilmaamuu danda'a jechuudha. Tilmaamaan dubbadda malee lakkoofne.
Biqiltoota dhaabbatan kana keessaa dhibbeentaan 65 tilmaamaan akka qabate kaastaniiti kan jirtanii dhibbeentaan 35 ol akka hin qabannedha akka kaastan. Sababoonni fi rakkooleewwan biqiltoonni dhibbeentaan kun hin qabanne magaalaa Finfinnee keessatti fakkeenyaaf misooma irratti bobba'ee jira mootummaan keenya. Kooriidarii maatii kana irratti kan dhaabbatanii jira. Kooriidaroota irratti biqiltoota dhaabbatanitu jira. Karaa irra waan ka'uutu jira. Yookaan immoo manca'uu jira. Sababii kanaan sababii kunuunsa dhabuutiin sababii kan buqqisan tullee jira bara. Biqiltoota hundaa'uun nama buqqisan jiru. Maaliif akka buqqisan hin beeknu illee malee. Biqiltoonni kun yeroo dhaabbatan keessattuu magaalota keessatti karoora hin dhaabbanne moo maal inni sababni buqqa'uu isaanii yookiin sababni kaafamu? Tokkoffaa amma fakkeenyaaf kooriidaroota irra dhaabnee ture amma mootummaan immoo misoomni kooriidarii hin jiraami akka bal'atuuf mootummaan sirriidha akka bal'atuuf waan tokko hojjettu waan tokko mancaataa hojjetta. Wanta itti mancaatu xiqqaatee wanta itti immoo misoomsitu guddannaa wanta misoomsisantu caala. Fakkeenyaaf kooriidarii kun amma bu'aan gaariidha. Magaalaa bareechuudhaaf bareedina magaalaatiif bareedina magaalaa qofa osoo hin ta'in namoonni lukaan deeman akka rukutamneef konkolaataan akka tiraavilii hin taaneef fi kan kana fakkaataniif faayidaan isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu sababii kanaan manca'uu danda'u amma garuu haalli isaa waan mijaa'e bakka jirutti deebi'an hunduu jechuudha. Xiyyeeffannaan keessan magaalaa Finfinnee qofa moo naannoleewwan biraa irrattis ni dhaabbe? Maaliif isin amma kan hoogganu jirtan ligii dargaggoota Itoophiyaati. Dargaggoonni Itoophiyaa immoo magaalaa Finfinnee qofa keessaa yookiin naannoo tokko qofa keessaa jiran. Xiyyeeffannaan keessan naannolee biraa irratti biqiltuu dhaabuu irratti keessattuu dargaggoota hirmaachisuu keessatti maal fakkaata? Xiyyeeffannaan keenya ammaa fi magaalaa Finfinnee fi magaalaa Shaggariidha. Maaliif kan jedhu yoo ta'e kan jedhu gaafinoo ka'e aanaatu jira gandaatu jira godinaalee lamaa fi bulchiinsa magaalaa 11 naannolee 9 fi bulchiinsa magaalaa 2 jiraami kanneen irra ganda jira ganda san keessatti dhaabaa jiru nu fakkeenya inisheetivii yoo fudhanne inisheetivii hojii jalqabsiisne miidiyaa fayyadamnee hojii jalqabsiisne dargaggoonni moodel nu laalaniit dargaggoonni naannolee dhaabu jechuudha. Fakkeenya nu dikilaareeshin argaaleen miidiyaa biriifin sadaaleen miidiyaa riis argaaleen jalqabne jechuudha. Erga jalqabne dargaggoonni biraa immoo nu laalaniit dargaggoonni magaalaa dargaggoonni godinaalee lamaa fi maanuma bulchiinsa magaalaa lamaa fi saglayyuu biqiltoota dhaabu irratti bobba'u jechuudha. Kana biraatiin immoo fookaal parsanii qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Dirreedawaa irraa miseensota baay'ee qabna, Oromiyaa irraa dargaggoota baay'ee qabna, naannolee sadiirraa hin qabna, naannolee warra kibbaatiin qabna, Maqalee irraa illee hin jiru. Kanneen dargaggoonni kun amma fookaal parsanii qabna jechuudha. Fookaal parsanoonni keenya ganda achi wajjin wal ta'aniitu biqiltoota dhaabu jechuudha. Kanaafuu kana keessatti maal fakkaataa gara naannootti too'edhaan warri naannolee dhaabaa jiru sirriitti. Anillee baay'een laalee jira obzarveeshinii godheen jira. Dhaabaa jiru isaanis dhaabanii jirus warri naannolee. Misooma hirmaannaa misoomaa keessatti dargaggoonni quba wal qabaannaa fi muuxannoo wal jijjiiruu keessatti gaheen misooma sana daraan gabbisuu olaanaadha. Keessattuu dargaggoonni naannoleewwan biraa hagam qoo wal qabsiisaa jirtu hagam immoo sadarkaa federaalaatitti isin yookiin sadarkaa Itoophiyaatitti leenjileewwan adda addaatii fi hariiroo walitti dhufeenya dargaggoota kanaa irratti hojjechaa jirtu karaa misoomaatiin wal qabate. Konferansii gaggeessinee ture magaalaa Hawaasitti jechuudha. Konferansii kana keessatti maal kan kaasaa turre fayyadamummaan dargaggoota magaalaa Hawaasaa maal fakkaata? Magaalaa turistii waan taateef Hawaasni jechuudha. Turistii irratti gurmaa'anii fakkeenyaaf toora gurmaa'anii namoonni waggaa vizitii godhan dargaggoonni akka galii argatan akka isaan gurmaa'an ganda isaanii irratti leenjii kennee fi dargaggoonni kun gurmaa'anii amma turistoonni yoo dhufan vizitii gochisiisu yookaan immoo ni daawwachiisu yoo daawwatan san immoo dargaggoonni kun galii argatu jechuudha amma dargaggoonni magaalaa Hawaasaa. Kana fakkeenya guddaa an qabatamaan hojjenne barana jechuudha barbaada. Biqiltoota dhaabuu qofa osoo hin taane misooma roga hundaa misooma biyyattii tiksuu keessatti gaheen dargaggoota olaanaadha. Keessattuu misoomni dargaggeessa hin hammannee fi misoomni dargaggeessi keessa hin jirre milkoomsi isaa duubatti hafaadha. Kana ol dargaggoonni diinagdee dhuunfaa illee kara misoomatiin akka of
utubanii fi of danda'ummaa dargaggoota irratti wanti isin hojjechaa jirtan maal inni gama misooma of misoomsuutii wal. Gara misoomaatiin ilaalchisee misooma jechuun misooma mataa isaatiin maal yoo misoomni seektaroota baay'ee qaba fakkeenyaaf misoomni guddaan yoo ilaalle misooma namaati. Misooma namaa kana keessaa yoo fudhanne immoo dargaggoota. Dargaggoonni immoo parsantii 70 biyya kanaa dargaggoota. Dargaggoonni biyya misoomsuu danda'u balaa geessisuu danda'u. Dargaggoonni akka kanarraa of qusataniif hojii galuun yookaan hojii dhabeeyyii hir'isuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu kana kanatti hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kanatti marii biyyaalessaa sagantaa ajandaa walitti qabuun gaggeeffamaa jira. Keessattuu sadarkaa Finfinneetti darbee kana jalqabeeti kan inni jiru. Isin akka gurmii dargaggeessatti sagantaa marii biyyaalessaa kana keessatti ajandaan dargaggootaa akka galuu fi dargaggoonni marii hirmaachuu akka danda'aniif akka biirootti wanti isin hojjechaa jirtan. Waan guddaa hojjennu fakkeenyaaf muummichi ministeeraa keenya bananii turanii yookaan isarratti akka dargaggoonni hirmaatan miseensota keenya ergineera. Eegalee akka hirmaatan. Marii biyyoolessaa dhimma nageenyaa biyya kanaa, dhimma misoomaa biyya kanaa, dhimma jiraachuu dhiisuu akka ta'e rakkinoota hawaasa keessa jiran akka furuu danda'u dargaggoota miseensa keenyatti himnee miseensonni keenya tokkoffaa akka hirmaatan lammaffaa immoo ofii isaaniitu iyyuu marii kana keessatti akka hirmaatan nuti dargaggoota keenya sirriitti jajjabeessaa turre jechuudha. Mee san keessatti hirmaachisuu qofa osoo hin taane dargaggoonni iddoo adda addaatti gaaffiileewwan adda addaa qabu. Keessattuu gaaffiileewwan ikonoomikaadhaan wal qabatanii rakkooleewwan mana jireenyaatiin wal qabatanii gaaffiileewwan dargaggoonni kaasan hedduudha. Gaaffiileewwan dargaggootaa kun marii biyyaalessaa keessa akka galaniif ajandaaleewwan isin akka dargaggeessatti itti boccanii marii biyyaalessaa keessa akka galuuf yookiin achi keessatti akka ka'uuf kaastan maaltu jira? Marii biyyoolessaa jechuun marii dargaggootaa jechuudha mataa isaatiin. Marii biyyoolessaa jechuun marii dargaggootaa jechuu dandeenya. Maaliif marii biyyoolessaa jechuun ikkoo rakkinni jira yaa mari'annudha dubbichi. Rakkinni nageenyaa ni jira. Kanaafuu rakkina kana teenyee gatteenyee yaa mari'annee furuudha rakkina. Kanaafuu dargaggoonni keenya immoo yoo kaafne yeroo baay'ee kan dhuman yeroo baay'ee kan miidhamu eenyu jetti dargaggoota balaadhaan balaa lolaa ta'uu danda'a. Waar keessa doon chilaal waar keessa yookaan immoo balaa lolaa balaa dinagdeetiin affeektii kan ta'an yookaan immoo kan miidhaman dargaggoota keenya jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni kun rakkinni isaanii maalan jedhu kaafnee ergina jira fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf dargaggoota biyya keenyaa rakkina hojii dhabeeyyiidha. Kun akka marii biyyoolessaa keessa galu. Rekomandii goona jechuudha. Hojii dhabeeyyii. Hojii dhabeeyyiin baay'ee waan jiranii magaalaa kana keessa magaaluma kana keessa akka biyyattiitti rakkinni hojii dhabeeyyii dargaggoota maalitti fudha? Akka dargaggoonni rakkina yakkaa hojjetan dhaabbata waraanaa adda addaa keessa akka galan akka isaan waan hin taane godhan akka isaan yakka hojjetan kan godhu tokko jooblees yookaan immoo hojii dhabeeyyiidha. Kanaafuu marii biyyoolessaa keessa kan galu tokkoffaan hojii dhabeeyyii dargaggoota. Lammaffaan immoo araada adda addaa yookaan suusii dargaggoonni suusii adda addaatiin araada adda addaatiin magaalaa kana keessatti rakkina akka shalaqqummaa mana kana keessa galaa jiru. Keenyaaf suusii adda addaatiin affeektii ta'anii magaalaa keessa ta'anii warra guyyaa yakka hojjechaa halkan yakka hojjechaa guyyaa immoo mana araadaa taa'aa oolantu jira dargaggoonni baay'ee magaalaa kana keessatti magaalaa Finfinneetti. Mee sadarkaa magaalaatti qofa osoo hin taane dargaggoonni guutuu Itoophiyaa keessaa parsantiin yookiin dhibbeentaan 80 ol biyya Itoophiyaa kana keessatti hawaasni qonnaan bulaadha. Dargaggoonni gariin dargaggoota qonnaan bulaa kanarraa dhalatanidha. Dargaggoonni hedduun komiileewwan isaan naannoleewwan adda addaa naannoleewwan Itoophiyaa adda addaa keessatti kaasan mootummaa yeroo garii kan barbaadu waraana qofaa fi kan jedhu dargaggoonni akka komiitiitti yeroo baay'ee kan isaan kaasan. Maaliifini dhibbeentaan hedduun waraana keessatti kan hirmaatu roga hundaan dargaggeessa. Yeroo rakkoo yeroo hunda kan yaamamu dargaggeessa. Dargaggeessi immoo yeroo rakkoo qofa kan yaamamu yoo ta'e dargaggeessi yeroo rakkoo qofa kan yaamamu yoo ta'e guddina biyya kanaa irratti dhiibbaa hin fidu. Biyya kana jijjiiruu kan danda'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessa yeroo rakkoo qofa barbaadama yoo ta'e kun dhiibbaa hin fidu jettee yaadda. Ati immoo akka hoogganaa dargaggeessa Itoophiyaa tokkootitti
Wanti ati rakkoo dargaggeessaa kana gama kanaan furuudhaaf hojjechaa jirtu maaltu jira akka biiroo keessanitti? Baay'ee gaarii insaafi. Just maal amma dubbiin jiru agneenti kaabti kun waan guddaadha. Parsantii 80 otoo hin ta'in parsantii 85 akka biyya Itoophiyaa kanatti baadiyyaa jiraata nama. Dargaggoota qotee bulaatu jiraata jechuudha. Dargaggoota rakkinni dargaggoota qotee bulaa kanaa maali yoo jette fakkeenyaaf dargaggoonni qotee bulaa baay'inaan yeroo kanallee barachaa jiru yeroo dubbannu jechuudha. Baay'ee harki guddaan parsantiin 70 kan ta'an dargaggoonni qotee bulaa amma barataniiru maaliif manni barumsaa baadiyyaa keessa maal ta'eera babal'ateera. Rakkinni barumsaa jiru amma baadiyyaalee baay'inaan jechuudha waggaa qorannoo irraa kan argamu. Amma rakkinni jiru maalidhaa dargaggoonni qotee bulaa iyyuu yuunivarsiitii baanii deebanii qonnatti deebi'u jechuudha. Duraan maal ture mucaan gurbaan qotee bulaa tokko jiraate baratee yuunivarsiitii giraajuweetii godhee isaan booda hojii guddaa gala kan jedhutu jira. Amma garuu hojiin dhabamee mataa isaatiin yuunivarsiitii waggaa 4-5 baratee deebi'eetoo abbaa fi haadha isaa waliin qotaa jechuudha. Si barsiisuun kiyya maaliif kan jedhu gaafa hin kaa'u jechuudha maatii keessa nama barsiisu gatii baasa. Gatii guddaa baasa fakkeenyaaf. Kanaafuu maali kan jedhu dhufaa isarraan kan ka'e mooyyuu waanuun barnootaallee namni ilaalcha barnootaa qabu xiqqaataa dhufaa jira. Kanaafuu rakkinni inni guddaan ammas naanna'ee qotee bulaa rakkinni dargaggoota qotee bulaa rakkina hojii dhabeeyyiiti. Hojii dhabeeyyiin hin jiru. Karaa biraatiin illee warri hin baranne illee hojii mijaa'aa fi jira fakkeenyaaf illee jal'isii qamadii kan jedhu hin jira. Jal'isii qamadii kun amma misoomni qamadiidha miti. Misoomni qamadii kun amma dargaggoota qotee bulaa baay'eedhaaf hojii uume dhugaa dubbachuudhaaf. Misoomni qamadii sun maal godhaa dargaggoonni akka hojii argatan godha. Akka mooyyuu oomishni guddatu godha. Kanaafuu kuni kana olaalle kuni amma mootummaan irratti hojjechaa jira. Ammas mooyyuu hin hafa. Ammas rakkinni dargaggoota qotee bulaa hojii dhabee jedha. Hunduu ijoollee qotee bulaatiin beeknaa sirriitti keessa dabarree kanaafuu hojii dhabee jedha. Hojii dhabeeyyiin baay'ee jiru magaalaa akkuma biyya Oromiyaas ta'ee biyya Itoophiyaa kana keessatti jechuudha. Kanaafuu mootummaan keenya mootummaa misoomaa hanga ta'etti sirriitti dargaggoonni keenya akka galii argatan akka carraan hojii uumamuuf hojjechuu qaba jechuudha. Mee amma akka Itoophiyaatti dargaggoonni iddoo adda addaatti kumiileewwan dargaggoota hedduu odeeffadhee keessattuu waraana wal qabatee dargaggoonni hojjetanii of jijjiiruu barbaadan hedduun miidhamaa akka jiranii fi maqaa isaanii badaa akka jiru dargaggoonni iddoo adda addaatti keessattuu naannolee Itoophiyaa kan akka naannoo Tigraay, naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz naannoleewwan kanneen fakkaatan kan biroollee rakkoon adda addaa keessa jiru dabalatee akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Waraana Oromiyaa keessa socho'u, waraana adda bilisummaa Oromoo, waraana naannoo Amaaraa fi Oromiyaa iddoo adda addaa keessa socho'u maqaa fannootiin. Akkasuma naannoo Tigraay keessatti yerooleewwan darbanis ta'e amma rakkooleewwan muraasni ni jira. Daangarraa iddoo adda addaatti immoo maqaa Alshabaabii. Dargaggoonni hedduun miidhamaa akka jiranii fi mootummaan illee miidhaa akka jirutti ka dargaggoonni kaasan maal kaasu maqaaleewwan kanaan nuti warri nagaa miidhamaa jirra. Isinis garee kana jechuudhaan maqaa nuti moggaasuudhaan nu miidhaa jiru kan jedhu dargaggoonni iddoo adda addaatti dargaggoonni hojjetanii misooma keessatti hirmaatanii of jijjiiruu barbaadan miidhaa akka qaban fi miidhamaa akka jiran kan isaan kaasan. Waan kana akka hoogganaa dargaggeessa Itoophiyaa tokkotti wanti qoratanii adda baastanii waan kanaaf immoo furmaata laachuudhaaf hojjechaa jirtan maal? Baay'ee gaariidha. Dubbii addaan baafachuu dhiisuudha inni. Isa immoo rakkinni jiru maalidhaa? Rakkina qaama nageenyaa keessa jiru ta'uu danda'a. Fakkeenya dargaggoota nagaadhaan misooma irratti bobba'an. Haraasi gochuun yookaan immoo qoccoluun maqaa isaatiin mootummaa maqaa balleessuudha. Fakkeenyaaf qaama mootummaatti jedhee ani qaama nageenyaatti jedhee gurbaa Oromiyaa keessa jiru tokko maqaatti moggaasee yoo waan tokko qoccole yookaan wayoo godhe rakkina mootummaa odoon ta'e rakkina qaama nageenyaa mataa isaatiin jechuudha. Addaan baafachuu qabudha. Nama yakka keessa jiruu fi nama misooma keessa jiru addaan baafachuun hojii eenyuti hojii qaama nageenyaatti mataa isaatiin malee nama nagaa walitti qabee oduu dhaga'ee olola adda addaatiin fakkeenyaaf ollaa walitti ololee heeruu kennuu danda'a rakkina adda addaa jedhee beekaa jechuudha. Isa namni heeruu kennu sun soba heeruu kennee nama nagaa miichisiise namni heeruu qabu kennu sun illee gaafatamuu qaba baay'ee. Ishuu daaftuu sapparee ishuu rakkina nama qabu addaan baafachuun amala ilma namaati. Ilma namaa jechuun nama yaadu jechuudha.
nama yaadu argate immoo nama yakka hojjetuu fi nama yakka hin hojjenne addaan baasee erga qulqulleeffatee erga odeeffannoo qabatamaa qabatee tarkaanfii irratti fudhata malee nama nagaa nama misooma irratti bobba'e dargaggoota misooma irratti bobba'an dargaggoota nagaan jiraachaa jiran haraasii gochuun miidhuun qoccoluun waaqarraa illee gaafatama seera biyyattii illee gaafatama mootummaa illee qaama nageenyaa akkas godhu gaafachuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha namoonni rakkoo qaban jiraachuu hin malan jechuu miti. Namoonni rakkoo qaban immoo akkuma rakkina isaaniitti adabamuu qabu. Dubbii addaan bafachuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo dargaggoota miidhamaa jiran kana miidhaa irraa hambisuuf maal hojjechaa jirtu? Dargaggoota miidhamaa jiran miidhaa hojjechuudhaaf tokkoffaa nu advokeetii nu hojii advokeetii hojjenna malee fakkeenyaaf namni tokko yakka hojjete eenyutu responsibility eenyuti responsibility poolisiiti. Maali responsibility keenyaa miti. Namoonni akka yakka hin hojjenne advokeetii na argaaleen ni barsiisni. Aweerii goon kanatti namoota yakka hojjetanii fi namoota yakka hin hojjenne addaan baasee kana fudhatu eenyudha? Qaama nageenyaa mataa isaatiin jechuudha. Sagantaaleewwan hojii dargaggootaatiin wal qabata waan muraasa kaastaniiti kan jirtani. Sagantaaleewwan hojii dargaggoota fayyadamoo yookiin dargaggoota hojii dhabdummaa irratti yeroo baay'ee kan isaan gurmaanii hojii dhabdummaadhaan gurmaanii ijoolleen ta'an hedduutu jira. Keessattuu dargaggoonni guutuulee biyyattii naannolee adda addaa keessatti. Dargaggoota kanneen carraa hojii bal'aa akka argataniif dhiibbaaleen isin uumtanii fi hojiileen isin hojjechaa turtan maali? Amma hoo maal hojjechaa jirtu? Gara fuulduraatti maal hojjechuuf karoorsaa jirtu? Fakkeenyaaf nuti dargaggoonni qaxaramanii hojjechuuf interpreneera yoo ta'an bu'aa biyya isaaniitii buusu, bu'aa isaanii argatu jenneeti kan amannuu fi kan barsiisu. Kanarraa kan ka'e immoo dargaggoonni waan qaban, initial capital qaban, lafumaa ka'aniiti daldala ta'uu ba'an maayidhaan daldala ba'an. Kanaafuu rakkina kana uumuudhaaf fakkeenya maal jedhama waajjira dhimma gurmaan mootummaan exhibition baazaarii azaajjal training hin kenna finaansii hin kenna baazaarii adda addaa inni isaa kun responsibility mootummaati jechuudha. Nummoo akka isaan gurmaan maal goona advokeetii goona. Kanarraa kan ka'e immoo dargaggoonni ganda adda addaa waajjira himataa deemanii gurmaan kun dafanii faayinaansiin gadhiifamuuf iddoon hojiin kennamuuf rakkina ta'a jechuudha. Rakkinni uumamu rakkina biirokiraasiitu jira. Biirokiraasii rakkina guddaa jira amma biyya fakkeenya Finfinnee fi Oromiyaa keessa rakkinni biirokiraasii hin jiru jedhame rakkina biirokiraasii guddaa jira. Rakkinni biirokiraasii jechuun maal jechuudha sitti immoo fakkeenyaaf dalaga guyyaa tokko keessatti dalagamee dhumuu danda'u ji'a sadiitti fudhata. Ji'a sadii keessatti dargaggoonni irraa kamu as galuu biiroo achi galuu as galchuu rakkina guddaa naanna'aa oolu. Lukti hanga lukti isaanii dadhabuu dhaganitti. Kun immoo maaluma fincila uumuu danda'a mootummaa irratti. Dargaggoonni akkana ta'uu dhamaatii jedhama Oromiffaan. Ilmi namaa dhamamuu qabu. Fakkeenyaaf gurmaa'e miti leenjii fudhateemi dafanii hojiitti galchuu dhiisuun maalidhaa barbaachisa. Biirokiraasii baay'isuun maalidhaa barbaachisa. Mataa isaatiin ikkoo hojjetaan mootummaa biiroon taa'an yookaan mana jimaa taa'uu yookaan wayii godhuu yookaan dhokatanii taa'uu yookaan kaaffee jedhanii olii gad deemuu inni dhawwa jechuudha. Kun immoo naannoo rakkina biirokiraasii ta'u rakkina biyyaa ta'a. Kanaafuu naamusni hojjetaa mootummaa sirriitti bakka qabatee disipiliiniin hojjetaa mootummaa lafa qabatamee gadi bu'amee gamaggamamee hojjetamee raawwataan yookiin hojjetaan sa'aatiin hojiin galee uummata tajaajille raari'uu nama nagaa iddoo buusuu nama hojii barbaadu iddoo buusuu dargaggoonni akka tajaajilaman gochuudha malee asumaan walii gadi deemaa ooluun kun asii bachi raakamaa ooluun kun rakkina dargaggoo irratti uumaa dargaggoonni immoo kana dhaban gara biraa deemu diinan butamu namni abdii kutaa abdii namni kutee immoo ofuun ajjeesaa oolu. Kanaafuu sirees ishuu biyya bulchuu jechuun sirees ishuu waan sireesii ta'edha. Waan cimaadha. Disipiliinii guddaa gaafata. Kutannoo guddaa gaafata. Naamusa guddaa gaafata. Hojii sirriitti harkanii hojjechuu barbaachisa. Qoosanii miti jechuudha. Mee keessattuu
fakkeenyaaf fudhe magaalaa Finfinneetii fi Shaggar. Naannoo yookiin biyya Itoophiyaa keessaa naannolee hunda jiran keessaa magaalaa Finfinneetii fi Shaggar wanti fakkeenya fudhee fi giddugala biyyattiitii fi rakkooleewwan adda addaatiin kan ka'e keessattuu rakkooleewwan yeroo ammaa Itoophiyaa iddoo adda addaa keessa naannolee adda addaa keessa magaalota adda addaa keessa jiranii wal qabatee keessattuu waraana wal qabatee hongeen babal'achuudhaan wal qabatee dargaggoonni hedduun karaa magaalota kana lamaanitti kan isaan as imalaa baqachaa jiran. Yeroo kana keessatti dargaggeessi tokko jiraataa ta'ee hojii mataa isaa hojii humnaas haa ta'u hojjetee jiraachuudhaaf sadarkaa itti waraqaa eenyummeessaa isa barbaachisutu jira. Tajaajiloota adda addaa isa barbaachisutu jira. Tajaajiloonni kunniin dargaggootaaf kan kennamu tajaajilli guutummaatti maallaqatti sharafamaa jira kan jedhu dargaggoonni keessattuu magaalaa Shaggariif magaalaa Finfinnee keessatti komii guddaadha kan isaan kaasan. Keessattuu waraqaa eenyummeessaatiin wal qabate jechuudha. Kanaaf akka biiroo keessaniitti dhimmoota kanarratti rakkooleewwan dargaggootaa kana furuudhaan wal qabate wanti isin hojjechaa jirtan maali? Magaalaa Finfinnee keessatti fi magaalaa Shaggar keessatti rakkinni dargaggootaan guddaa waajjira himaataa deemtee gurmaa'uudhaaf ikkoo waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee si gaafata. Dubbisi galte. Dargaggoonni immoo baay'inaan jiraatan waraqaa eenyummaa gandaa kan magaalaa Finfinnee hin qaban. Kanarraa kan ka'e gurmaa'uu sanuu hin danda'an dhugaa dubbachuudhaaf. Kun nama kiriitikaal ishuu miti inni kun. Fakkeenyaaf lammiidha Oromoos ta'ee saba biraas ta'ee fakkeenya Oromoo baay'ee tas jira magaalaa Finfinnee marfamtee jiru Oromiyaadhaan himi. Marfamtee hin jirtu Oromiyaadhaan. Kanaafuu dhalataan Oromiyaa naannoo kanatti mul'ata jechuudha. Magaalaa Finfinnee dhaqeetoo gurmaa'eetoo waajjira himaataa galeetoo dalagadhee misooma irratti bobba'ee hojjedhaa jedhe waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee hin qaban. Isa qabaachuun immoo dhiisuun immoo hin gurmaa'an. Gurmaa'uu baatan immoo dalaga san hin argatan. Dargaggoonni kun rakkanne rakkinni guddaan hin mudatee jira jechuudha. Kanaafuu mootummaan keenya kan irratti sirriitti hojjechuu qaba. Sirriitti hojjechuu qaba waan jedhu dargaggoonni mattaawaqaa akkuma Itoophiyaatti illee qabatan. Fakkeenyaaf dargaggoon waraqaa eenyummaa dukan qabate magaalaa Finfinneetti yoo gurmaa'ee hojjete maal rakkinni isaa hanga yakkamu jennetti. Dargaggoon magaalaa dukam jiraatu magaalaa Finfinnee keessatti waraqaa eenyummaa magaalaa dukamiin yoo gurmaa'e maal rakkinni isaa. Kun immoo akka ta'uuf maal inni wanta sun hojjechaa jirta? Sigara miti dhiiba nu advokeetii goona wa. Dokumentii naa ragaaleen rakkina jiru. Obzarvi naa ragaaleen rakkina illaalaa dokumentii naa ragaaleen bamiidiyaan እንደዚህ አሁን እንደምናደርገው መግለጫ እንሰጣለን. Isaan booda immoo akka galteetti rakkinoota galteewwan kana fudhatee kafuroo hin bare mootummaadha jechuudha. Maaliif mootummaan qaama olaanaa qaama hoogganaa gurbii keenyatti nullee mootummaan hoogganamu. Sigara miti rakkinoota jiru immoo wajjin fur. Fakkeenyaaf marii biyyoolessaa kana keessatti rakkinoonni amma jooppilasii kun waggaa ta'u maaliidhaaf akkanatti hojii dhabeeyyiin baay'ata hoogetti kuni ta'uu danda'a. Kuni yoo ka'e rikomendeeshiniin inni haa jechuudha gara mootummaatti gara fuulduraatti furama. So rakkinoota jiru wajjin mari'atanii furuun dirqama amma mootummaan labsii diriirsee jira. Labsiin biyyoolessaa kun ka'eera. Itti fufee rakkinoota jiru furuu dandeenya jechuudha. Mee yeroo darbe keessa akka biiroo keessanitti konkolaataa 600 ta'an deeggarsaan dhaabbata biyya Kooriyaa tokko irraa argachuu keessan karaa miidiyaalee adda addaa argaan ture keessattuu karaa marsii miidiyaa kan kee TikTok irratti ilaalan ture miidiyaaleewwan birootis yeroo si dubbisan biiroo kana dhufanii argaatiin ture. Dhugaadha wanti kun. Kun immoo dhaabbanni Filiiz jedhamu jira. Dhaabbanni kun parsantii 50 deeggarsaan dooneeshinii annuu kennu jechuudha. Konkolaataan kun Jibuutii dhaabbatanii jiru. Jibuutii konkolaataa 627 nu kenname kun dooneeshinii sarkeettii dhaayyuu hin qabne kaafachuu dandeessu saba isa waliin. Dooneeshinii sarkeettii nu kennanii jiru. Konkolaataa 620 dooneeshinii hin arganne. Akkamitti arganne dargaggoota hojii dhabee jirratti hojjenna waan ta'eef dargaggoonni kun taaksii irratti hoggaa bobba'an tiraanspoortii sarviis eegilli maaragaa ichaaluun waan dhuunfaa godhachuu danda'anii tiraanspoortii magaalaa Finfinneetti magaalaa Hawaasaa magaalaa Maqalee magaalaa Jimmaa magaalaa Naqamti magaalaa Oromiyaa keessa jiran kana hunda isaanii keessatti disarbiitii goonee dargaggoonni keenya isaan maal hojjetu taaksii hojjetu jechuudha.
transportii uummataa tajaajila kennu. Akkuma agartu magaalaa Finfinnee keessatti warafaan asii ka'eet achi gaha. Warafaa guddaa jira, hiriira guddaa jira magaalaa Finfinnee keessatti. Fakkeenyaaf transportii irratti hoggaa konkolaataawwan kun hirmaatan rakkina geejjiba magaalaa Finfinnee, rakkina geejjiba magaalaa Adaamaa, magaalaawwan Oromiyaa hunda keessa jiran furuu danda'a. Kanaafuu kana doneeshinaan argannee inni waan qabatamaadha. Godhadii amma galchaa jirra amma isa. Galchaa jirra. Akkuma inni galeen immoo iyyuu gaafa kenninu miidiyaadhaa fi miidiyaa waamnee kennina. Kanaan dura gara dargaggoon 600 liigii keenyanii makiinaa argate amma fakkeenyaaf taaksii የምትባል taaksii አለች. Taaksiin kun amma dargaggootaaf kenname. Nuti hoggana, nuti akka argatan kun qarshii 130 kaffalaniitti argatan. Walii galee waggaa 2-3 eeggatanii jiru. Amma garuu akka ga'ee jira hojjechaa jiru. Amma kudhiidhaan bitame baankii hojii wal qabsiifame jechuudha. Ji'a ji'aan hojjetanii horii san kaffalaa tajaajila kennaa of jijjiiraa hojjechaa jiru jechuudha. Dargaggoonni nu jalatti ijaaramanii jiru. Gara dargaggoota 500 argate. Karaa dhuunfaa isaaniitiin immoo hojii nageenyaa warra hojjetaniif karaa dhuunfaa isaaniitiin koodii 2 godhatanii nama 25 konkolaataa kan jennu. Walii galee miti. Kana akkamitti milkooftanii qabsoodhaa hojiidhaa. Akkana guyyaa hojjechuu barreessuu biyya alaatitti doneeshinii argachuu waa'ee dargaggoota qabsaa'uu naamusa dandeettii wal danda'uu mutual understanding wal deeggaruu amala nama badaa danda'uu baachuu fakkeenyaaf ana hoggaan isa hogganu dargaggoota baay'ee jiran dargaggoota miliyoona 3 olitti asitti miseensa jira biliyoonatti bilbiluu kan nu doorsan jiru kan nagaa nu taasisan jiru kan nu deeggaran jiru kan hunda danda'uu qabdu. Konkolaataan immoo ulaagaaleen jira baay'ee ta'e. Preconditionii jira, ulaagaalee jira, ulaagaaleen san warra guutan kenneefi. Mee ulaagaalee wasun ulaagaalee akkamitti? Tokkoffaa minimum payment. Fakkeenyaaf tun amma laal isheen amma nu kenname kun nuti demolition cost አለ ዲዩቲ ላይ ቆመ መኪና demolition cost አለው transportation cost አለው የሆነ ነገር ከፍረን ነው ዋንተ ክፍያ የሆነ ፐርሰንት አለ fakkeenyaaf 30 በ70 የሚባል አውጥተናል የመኪና ዋጋ 1.7 ነው ጡቃ ቶርፕ gatiin galtaqaa makiinaa persentii 30 jechuun birrii 510 birrii 510 dhaabbata makiinaa fiduu irratti galfatanii agirmantii uummatanii agirmantii saniin konkolaataa isaanii argachaa jiru jechuudha. 30 በ70 የሚባል ፕሮጀክት ነው ያዝነው birrii 510 ከፈሉ birrii afemoyu 100 taaksii hojjechaa kaffalu jechuudha suuta. Kanaafuu qarshii 500 dargaggoonni akka konkolaataa argatan gochaa jira gooftaagi. Ulaagaan konkolaataan kunniin ittiin kennamu kanneen jechuudha. Kana tokkoffaa lammaffaa miseensa keenya ta'uudha. Sadaffaa mootummaa deeggaruu qaama nageenyaa ta'uu mataa isaatiin nagaa ofii eeggachuu jeequu dhiisuu warra jeeqan hin kennu fakkeenyaaf maaliif akka jeeqaniif kennina. Warra naamusa qabanii fakkeenyaaf namoota hojii tololtummaa irra hojjetan. Arangaadee ashaaraa irratti hoggaa hirmaatan hojii hin kenninaaf. Hojii misooma irratti hojjeta guyyaa tokkos ta'u. Amma fakkeenyaaf eenyu nu kaffalanu asii deemnee hoggaa biqiltoota dhaabnu biyyaa fi bara ofii kiyyaa fi miti. Asii deemee dukam irratti hoggaa biqiltoota dhaabe asii deemee shaggar paarkii irratti hoggaa biqiltoota dhaabe Biraanuu Baqqalaa Margaa dhuunfaadhaa wanni argatu hin jiru. Fayyadamaa ta'u namoota naannoo saniiti biyyaaf hojjennaa jechuudha. Hanga biyyaa hojjennutti immoo iyyuu nu hunduu nama tokko miti biyyi kan ijaaramu hawaasa hundaan. Kanaafuu namoonni hojii tololtummaatti wajjin hojjetan fayyadamaa ta'uu danda'u. Namoonni asifachi qoosaa oolan immoo iyyuu ka saarvis wuccii wadeemoo tajaajilaan ala ta'uu danda'u. Olmoos asitti fayyadamaa kan ta'aa jiru Oromoodha. Maaliif akkas goota sila akka Itoophiyaatti maaliif akkas goone yoo jenne godina addaarra kan jiru hojii dhabaan ta'e duratti nagaafattee turte bara. Shaggar marsee hin jiru eenyudha. Oromoodha miti. Rakkinni nageenyaa kan uumaan jiru eenyudha. Ijoollee keenyaa miti jaallatus dubbisus. Sanamisuuf. Harka guddaan parsantii 70 garuu Oromoon argatee jira. Oromoon maaliif dargaggoonni Oromoo maaliif argatan yoo jette immoo iyyuu atu nagaafatte naannoo kanatti Oromoo waan baay'atuuf gaafa deeminsaa jechuudha. Fayyadamaas ta'uu qaba Oromoon. Hoo fayyadamni nama amantuunetti rakkina hin qabu. Dhugaa dubbachuudha. Loogis miti. Qarshii isaatiin bitatee
qarshii isaatiin hanga bitanitti Oromoo fayyadamaa yoo ta'e maaliif Oromoo fayyadamaa jedhee gaaffii namni kaasoo jedhe atis fayyadamuu dandeessa ulaagaalee guutte naannoo. Oromoon immoo akka darbuuf hin barbaanne akka misooma keessa dargaggoonni Oromoo akka galan misooma keessa dargaggoonni akka Oromoo galan anis nan barbaada sabni Oromoo hunduu barbaada namni fayyaa qabu namni nagaa hunduu barbaada maal namni hojjetee oole. Nageenya biyya kanaa eeguufis ta'ee roga hundaan dargaggoonni qooda akka fudhataniif gaheen isin baachaa jirtan maaliif jennaan nageenya biyya kanaa eeguu keessatti keessattuu magaalileewwan Dugala biyyattii kanaan wal qabatee sadarkaa naannoleewwan magaalota naannoleetti jiranis ta'e naannoleewwan baadiyyaa dabalatee nageenyi biyyattii akka daraan nageenyi waaraan dhufuu fi daraan akka eegamuuf uummanni yaaddoo nageenyatti irraa akka ba'uuf gaheen dargaggootaa kallattiinis ta'e alkallattiidhaan bahatan olaanaadha. Wanti isin hojjechaa jirtan maali karaa biroo keessaniiti? Maal jedhaa liigiin ergaa badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa maqumarraa nageenya si badhaadhinaa. Nageenyi si badhaadhinni wajjin deema nageenya jiraate badhaadhinni jiraata yookaan misoomni jiraata nageenya jiraachuu baate badhaadhinni hin jiru misoomni hin jiru kanaafuu dargaggoonni mataa isaatiin duraan dursee nageenya isaanii eeggachuu nageenya naannoo isaanii eeggachuu nageenya biyya isaanii eeggachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dargaggoonni keenya raayyaa biyya ittisa biyyaatti akka makamu hin barbaanne maaliif ho'inne raayyaan ittisa biyyaa kabajaa biyyaa olaantummaa biyyaa kan eegudha jechuudha. Kabaja guddaa qabna jechuudha. Kanaafuu dargaggoonni keenya warra hojii dhaban kun isatti akka makaman inkareejii goona yookaan inni jajjabeessina jechuudha. Maaliif ho'in nageenya kan eegsisu qaama nageenyatti waan ta'eef. Lammaffaa immoo warri kan hin goone maal godhu warri miseensa keenya ta'an duraan dursee ofii isaaniitu iyyuu nageenya isaanii eeggachuu nageenya naannoo isaanii eeggachuu nageenya biyya isaanii eeggachuu qabu jennee dhamannaa jechuudha. Ni barsiisna jechuudha. Kanarraa kan ka'e gara dargaggoota 300,000 ijaarsa nageenyaa irratti leenjii kenneera jechuudha. Faayidaa nageenyaa, olaantummaa seeraa, naamusa namaa, waa'ee naamusaa irratti leenjii kennameefii jira. Kanumaa jechuudha dubbiin. Deebii keenya xumurree jira. Akka waliigalaatti dargaggootaafis ta'ee qaamolee mootummaa seektaraa federaalaa irraa kaasee amma sadarkaa naannolee fi magaalota xixiqqoo gadiitti dhaamsi akka waliigalaatti qabdu yoo jiraate keessattuu dargaggoon dhaamsina jiru marii biyyoolessaa kana keessatti hirmaachuu qabu deeggaruu qabu misooma irratti hirmaachuu qabu dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaachuu qabu dargaggoonni nus immoo dargaggoonni keenya sirriitti deeggarra waan dandeenyuun waan qabnuun dargaggoonni akka fayyadamaa ta'an sirriitti hojjennaa kanaafuu dargaggoonni keenya biyya keenya eegu qabu maaliif ho'inne Sooriyaan amma wal jeeqxatama biyya malee taate namoonni isaanii addunyaa darra deemanii kadhachaa jiru nama gadi ta'aa jiru. Kanaafuu biyyattiin Oromiyaas ta'e Itoophiyaan diigamuu qabdu biyya diiguudhaaf namoota hojjentu jira. Biyya yoo diigame eessa jiraannee hojjennaa eessa jiraannee barannaa eessa jiraannee jiruu keenya adeemsifannaa eessa jiraannee misooma hojjennaa kan jedhu sun gaafidha. Sigalee eessa jiraanneet addunyaa wajjiniin dorgomnaa. Kanaafuu ultimate goaliin dargaggoota keenyaa kan ta'u qabu priority setting gochuu qaban nageenyaaf dursa kennuu qabu. Nageenyi dhimma murteessaadha biyya kana keessatti. Nageenyi jiraate waan hunduu suuta argama. Kana galatoo. Yeroo keetirraa fudhattee dhimmoota dargaggoota haala waliigalaa jiru irratti yaada nuu qooddeef ulfaadha. Asin ulfaadha waayee. Kabajamtoota hordoftoota qophii keenya qophii dungoo dubbii har'a qophii keenya asumarratti kan goolabnu ta'a. Qophicha dhimmoota garaagaraa keessattuu dhimmoota dargaggootaan wal qabatan dargaggoonni ijaarsa biyyaatii fi misooma biyyattii keessatti gahee akkamii qabu. Hariiroon dargaggoota Itoophiyaa iddoo garaagaraa yookiin kutaaleewwan adda addaa naannoleewwan birootii fi magaalota adda addaa hariiroo akkamii qabu misooma keessatti nageenya biyyattii eeguu keessatti kan jedhu bal'inaan hoogganaa liigii ergaa badhaadhinaa fi nageenya dargaggoota Itoophiyaa obbo Biraanuu Baqqalaa Margaa waliin ilaalaa turre asumarratti kan goolabnu ta'a. Haga qophii biraatti wal deebinutti nagaatti tura akka isiniin jedhu ani Rabbiraa Leenjisaatii ogeessi kaameraatiif teeknishaal Daawit Tashoomaan waliin turtii godhee haga xumuraatti waan nu faana taataniif ulfaadhaa turtii gaarii.